قبل سنين فاتشوا ما عارفين ندبر وانتي هذا مو وانت كيس تفلال تاني في وانت الراء وفيجتشوك أبدان سنين في ده مودنو نمو تبا إتيجلا كوني تقول ما لا كوسه هنك أبوجلا مودنو كوني مودنو نمو تكون تكيسايو شمانرات باينا persentage إبقى كيسا سجلتهم سجلات وارا واتو دكولا جورا إنسي جرين ديام سديام نامو في جرين جرات أم كيساتي كنني أكا غايلا كيساتي واتو كنا مودا تجتورا إنسي ما سدت فكاته نمون نبايني ميديا كنا رناناني يرو كومي همتاني في يرو تمودنو ساني همتان كيساتي في يرو تمالف كفان مالف كفر غرتال مالف كدت أبان يرو مالف دوبات تفان يرو غافتان واني ساني استري ساني يرو غافتانو إبرتو أكسنا غوري أكلت أكسنا غوري أكستين جدو نسي ما سدت فكات أكستين غوري maal godhu namoonni baay'een otoo itti yaadiin otoo hin mari'atamiin otoo hin baratiin otoo sammuu yookiin yaadni isaanii hin bilchaatiin waan kana gochuu nan danda'a waan kana raawwachuu nan danda'a waan kana itti gaafatamummaa fudhadhe deemee ulaagaa namni kam ulaagaa haati tokko ulaagaa abbaan tokko guutuu nan danda'a otoo jedhee itti yaadiin akka kunoo faangaasii imbeetu fangasi ma naannoo keessatti dhufu jaarsa fangasi kan jedhamu jira bobbu ganama yoo argitu xiqqashu saatii hoo aduutti boo baay'ee guddata jechuudha na jaalalli namoota baay'ee gaa'elli namoota baay'ee akkasuma jechuudha jalqaba gaafa sarbii isaanii yoo agartan akka malee miidhagu jechuudha akka malee bareedu namoota baay'eetu akka reebaa fi hiriyoota baay'eetu surprise godha namoota baay'eetu garraamsifata jechuudha yeroo waggaa tokko waggaa lama gaanu qorraa adeema بقى سني بودي ما هجرو وكن شنو كفسيرا يمكن مو شنو ستنا كفسيرا جالو كوري مال أفكمي ولا تكاسو جتني ولا تاني بروسني نسم وانت سمودا شو أبجرورا هاي برادلي وانت كوان أفهم بيننا لكن هذا لكن لك سدار بني أبوتك إذا لك سدار بني جور كيسو ما ورد مو وانت كنا باينا irratti argamaa kan hin jirre warra hammaa irratti kan baay'atu jechuudha dhaloota hammaa kana zamana hammaa kana wanta baay'achaa jechuudha waan har'aa qof namni baay'ee isaanii nan beeka jechuudha qabuma nan beeka maatiin keessas nan beeka jechuudha sila waan xiqqashuu qabaniif qofa akkamitti akka itti dhufuyyuu ani hin beeku jechuudha gara gaa'ilaa deemu jechuudha yookiin gara heerumaa deemu jechuudha mana jireenyaa hin qabanii madda biizinasii tokko hin qabanii bilchina sammuu hin qabanii confidence hin qabanii toftaatiin hojii uummata hin beekanii waan isaan beekanii wal fudhanii namoonni baay'ee tokko gaa'ilaaf baay'eetti yaadina itti dhiphatina kan jedhamu informationii kan isinii kennu jechuudha itti yaaduun dhiphina akka malee mataa namarra loqqisuu yookiin allergic yookiin wanni nama maadaatii nama baasu ta'uu hin taane itti yaaduun itti karoorfachuun jireenyicha keessatti nan danda'a manicha qabuu nan danda'a yoo daa'imti ofti daa'imni akka guddachuu nan danda'a dhibee yoo dhufe dhibee sana dandamaadde rakkinni yoo dhufe rakkina sana dandamaadde beelli yoo dhufe beelicha keessatti safaana jiraadha inni immoo ishii faana nan jiraadha kan jedhu otoo itti yaadamee kan namoonni baay'een gaa'ela mataan dhaabbatan jechuudha yeroo xiqqoodhaan hin dhaabbatu maatiinis an sin beekodhu yoo rakkinni dhufe kashii san sin beekodhu jarris wal hin beekanu wal deemu jechuudha kun maaliidhaaf ta'e waan xiqqashuu waan harkatti qabatan waan akka kanaa mul'attee badduudhaan walitti dhufanii gargar cabu jechuudha gaafa gargar cabanii miidiyaa garaa deemanii gana warra bilchaatanii gara gaa'ilaatti dhufanii waan taane afaan kaa'u jechuudha waan taane barsiisu jechuudha bakka jaarsummaatti dhufaa yoo ta'u waan akka beeluun godha kan marra koo qabadanii gara gaa'ilaatti dhufu jechuudha hin ta'a jechuudha maaliif kana karoorfatan dhufan malee akka ekeleetti jabaadhee beelli yoo jiraate eebulli yoo jiraate rakkinni yoo jiraate ekonomii yoo jiraachuu baate nan isas nan qaba ishis nan qaba yoo ijoolleen jiraate ijoollee keenya guddifannaa waan itti yaadaan jiraata dhaqee heerumaa yoo ta'u dhaabate akka ekeleen godhanii deemu jechuudha dhaqee fuudhaa yoo ta'u dhaabate akka ekeleen godhanii gaa'ela keessa galu jechuudha kun immoo miidiyaa ba'amee dhaloota dudduubaan dhufan irratti jarri otoo itti yaadiin fakkeenya tokko otoo argatiin akkasuma irraa darbanii fi akka gaa'ela namoota baay'ee amma parsantii baay'een gaasiin hin jiru Itoophiyaa keessa hin jiru jechuudha akka biyya keenyatti yoo ilaaltani hundi hiikkataadha jechuudha kan walii hiikee jiraatu kan komii qabu bichaadha jechuudha kana maaltu godhee otoo hin gorfamiin namoota ciccimoorraa maatirraa dhufanirraa otoo waa tokko hin argatiin gorsi tokko otoo hin argatiin gara gaa'elaa deemu jechuudha fedha isaanii wal fuudhuu fedha isaanii wal baasu jechuudha na kun immoo wanti hundumtuu
otoo sadarkaa isaa eeggate otoo yeroo isaa eeggate otoo itti yaadame otoo itti bilcheeffame otoo itti sirriitti waan kana keessatti waan qabatamaa tokko namoota kanaaf kenname barumsi gahaan tokko jiraate gaa'elli namoota baay'ee hin diigamudhatan na yaada jechuudha. Kanaaf mana argee mucayyoo tokko waggaa baay'een hojjedheetti miidiyaa kanarra jiru waggaa baay'ee hojjedhee amala isaa hin beekun ture. Yeroo wal beeknutti wal jaalannaa baay'ee wal jaalanna garuu amala badaa akkasii akka inni qabu hin beekun tureetti. Innaa caatii fa'aa hin qaamaa dhugaatii fa'aa hin dhugaa maatiin koof maatii sabaadaa waliin hin beekanii fedha maatii miti fedhuma keenya wal jaalanne wal gaa'ela dhaabbanne mucaa tokko qabna jetti. Kunis ammatti illee rakkoo amma jirtu kana keessatti ishiin maatii isaa hin beektu inni maatii ishee hin beeku jechuudha. Kun miidhaa guddaa qaba. Fedha ofii gaa'ela raawwachuun miidhaa guddaa qaba. Rakkina dhufu hiikuu irratti illee maatiin murteessaadha. Waan jiru keessatti illee waliin deemuun gadda ta'ee gammachuu walii hirmaachuun maatiin amma tokko murteessaadha jechuudha. Kanaaf obboleettiin kun haadha kufaati guddaa kufteerti garuu isa akkamaatti jechuudha. Kanaaf namoonni baay'een singidduu waan jiraachuu qaba jira. Yookiin cimna sammuu qabaachuu, ofitti amanamummaa qabaachuu, konfidensii boru mana koo keessatti akkanni yoo ife kana gochuu nan danda'a. Yoo ta'utti yaade mana kiraa keessa jirtu ta'e mana kiraa ofirraa kaffaluu nan danda'a. Tooftaalee hojii uummachuu nan danda'a. Biizinasii kamti galuu nan danda'a. Otoo hin qabaatin yookiin waa xiqqaashuu sarkatti argitee itti hirkachuu dadhabee inni si jala dadhabee deebita jechuudha. Yookiin waa xiqqaashuu sarkatti argee dhufee sitti hirkachuu dhufee ati jala dadhabdee deebi'a jechuudha. Gaafa kana wal diigibsatu dhufa jechuudha. Gaafa kana immoo miidiyaa baanii akkana ture qabeenyi koo akkas ture biizinasiin koo akkas ture isatu na harka qisaasisee ishiin na harka qisaasisee jechuudha. Maaliif walitti hirkachuu dhufanii wal dadhaban jechuudha. Walitti hirkachuun eenyumaafillee dhaabbata sin ta'uu hirkoo sin ta'uu cimna sin ta'uu jechuudha. Konfidensii mataa keetii qabaachuu qabda jechuudha. Lama taatanii gaafa walitti dhuftanu ati ba'aa shibaachuu inni ba'aa kee baatuun akkuma jirtu ta'eyyuu murteessaadha. Isin lamaaniyyuu itti yaaduun ulaagaa mana keenya guutuu hin dandeenya, ijoollee keenya guddifachuu hin dandeenya, hanga bara jireenya keenya waliin jiraachuu dandeenya jettanii itti yaadanii dhufu. Wanti qashuu sharkatti argitee waan boru xoonagee badu waan boru cabee badu yoo dhufte yoo miidhaginaa itti dhufte ta'e gaafa inni dhibamuu irraa deemta malki isaa irraa deema. Yoo miidhaginaa itti dhufte ta'e gaafa ishee dhibamtu irraa deemta malki ishee irraa deema jechuudha. Kana hundumaa keessaa baatanii nam ta'anii tokko ta'an namummaa isaanii tokko ta'ee wal wajjin jiraachuudhaaf itti yaadanii wal wajjin hin jiraan ulaagaa keessa hin darbina rakkina kam keessa hin dandamannattanii kan walitti dhuftan jirtu hin jirtan maaltu miidiyaa sin baasanii wanti qashoo wal harkatti argitanii. Amma immoo baay'inaan eenyurratti raawwachaa raadheen ganda arabaa waggaa lama hojjattee birrii 200 qabattee waggaa lama hojjattee birrii 500 qabattee hin dhufa jechuudha. Mana barumsaa dhiisee dhufa mana barumsaa dhiistee datti yookiin hojii dhiistee datti feekidha jechuudha. Kanaaf namichi kun yeroo walii kennuu qabdu jechuudha. Yeroo walii kennanii gadi fageessitanii wal amansiisuu qabdu jechuudha. Maatiin keessanillee dhibbaan waan kana keessa hirmaachuu qabu jechuudha. Maaliif boru kufaatii yoo dhufe kasin cibsan kasin bukkee dhaabbatan yoo dadhabdan kasin gorsan yoo maallaqaan illee wanti kollee kan sin gargaaruu danda'u yoo dadhaban illee gorsan sin gidduutti turuu kan danda'u maatii keessatti amansiisaadha jechuudha. Yeroo baay'ee maatii sin gidduu jiranii mana murtee deemtu waraqaa gadaa qabdan hin qabdan ragaa ammamii qabdan hin qabdan ishiin kan fuudhee ishiin beeku jechaa jiru baay'ee jira. Kan itti hirumee dadhaba isaanii ilaalee irraa bahee isaan beeku jedhu baay'ee jira jechuudha. Kana mucayyoon kun ammaa jetti waggaa dheeraa hojjettee dhufee amala haddaa qaba hedduugaa caatii qaamaa maatiin gidduu galanii jetti. Kanaaf maatiin gidduu galuun sirriidha. Maaliif duraan dursitee namicha duwwaa otoo hin taane maatii isaallee beekuu qabda. Maatii isaallee si beekuu qaba jechuudha. Maatii isaa ilaalcha akkamii qabu, jaalala akkamii qabu, kabaja akkamii qabu, gorsa akkamii qabu, ciminaaf dandeettii kee mana kee keessatti immoo yaada akkamii qabu, jabaadhu sin jechuu qabu, si gorsuu qabu, amala isaallee siif himuu qabu jechuudha. Yoo inni sitti himachuu baate mucaa keenya bara amala isaa akkasidha. Obboleettillee mucaa keenya beeka amala isaa akkasidha. Amala isaallee onni sodaata ta'e amala isaa irraa maatii isaallee irraallee hubattee wanta sirreessuu qabdu jechuudha. Ati maatii isaa otoo sin beekin itti heerumtee ati maatii isaa otoo ishiin sin beekin ishii fuutee waan akkana akka mi'a karaarraa wal gochuun gaarii miti jechuudha. Bakka itti baastanii wal gataa jirtu jechuudha. Amma sa'aatii kana namatu nama lafaa kaasamtu dhabe malee amma haayilaandiin sa'aatii kana gatii guddaa qabdi. Karaarratti yoo haadhamte hin fuudhamte jechuudha. Namatu gatii dhabe malee maaliif gatii dhabe immoo namni suntu gatii waan dhabu jechuudha. Keessa shamarran dadda kufteenaan
namni sin taasuu jiru dhugaa sin jira siree ol ka'uudhaaf biizinasii guddaa sin barbaachisa jechuudha kan barbaadamta biizinasiidha yoo malki qabaatanii kanaaf gaafa hundi sinirra dhumeeru namni karaarraa sin taasuu jiru kanaaf gaa'ela dhaabbattan keessatti yoo inni dadhabaa ta'e anci lakkina isaa kana sanan baachuu danda'a lakkina isaa kana mana koo qabachuu danda'a wanta haalli kamiyyuu jechuu baate mana cinan ceesuu danda'a itti gaafatamummaa fudhachuu qabda jechuudha waan amansiisuu qabdu jechuudha waan mukirshii kana maaltu mudate maatisaa gidduu keenya galaniitti maaliif duraan dursitee maatii isaallee wanti isheen barsiiftee jiru wanti isheen qorattee jiru wanti beektu jiru jechuudha haadha mucayyoo kun bakkee irra jirti jechuudha kanadha jechuudha namicha ati haadha afaan isaa taasisuu isaa beekta malee duubni isaa maal akka jiru hin beektu jechuudha dadhabbina akka kamii akka qabu amala akka kamii akka qabu hin beektu jechuudha mucittiin kun onlaayinii afaan haasaa turte amala isaa hin beektu yeroo walitti haasaa itti amala isaa afaan isaa laalte malee hojii isaa hin beektu nama gaarii tureetti amala akkasiin takkalee natti agarsiisu dubbisa keessallee amala akkasiin jirutti gaafa natti galatti mucaa tokko deessu amala caatii amala dhugaatii irraa argite jechuudha inna maal rakkoo qabaree jechuu dandeessa taadhaan moo jedha salphasti fakkaate yeroo hunda ishii argaturraa haalatti dabarsee ishii argaturraa sa'aatii muunkaa sa'aatu sii kennu sana haalatti dabarsee yeroo dhufu amalaan taanis agarsiisa dubbiin taanis agarsiisa fooliin taanis agarsiisa yoo dhufe akkamitti maal hin taane jechuu dandeessa jechuudha namichi dhubee dhufaa sakkaree dhufaa yookiin rukuchuu danda'a nagaa kee jeequu danda'a sa'aatii hirribaa si dhowwuu danda'a akkamitti maal rakkoo qabaree maal itti yaaduu qabda malee jedhe qoonjoodha na gaa'ela keessa galtanii indaasaduu madaabii kushiinaa keessa dhaabbateen akkas jedhachuun hin danda'amu jechuudha itti yaadanii murteessitanii mari'attanii mari'isiistanii wanti gadi fageenyaan qoratamuu fi qoramuu qabu warqeef meetii miti sa'aatii kana ilma namaati kan dadhabamaa jechuudha soqamee qaramee kan fiixaan bahuu dide ilma namaa qofaadha jechuudha sa'aatii kana sibiilli gara barbaadetti naanna'aa jira jechuudha ilaala sibiila tokko futee maqaa kee irratti kaafachuu dandeessa baay'ee maal goote akkas goote keemikaala dada ilma namaa garuu waa tokkotti gochuu dandeessu jechuudha ilmi namaa daqee jaallateenna sooromsuun kan waaqayyooti malee kan naaf jechuudha kanaaf inna boodatti heerumetan soroorfadha jechuun miiriyaa baatee boru dhuftee nutti lallabu dura ammuma kaasitee namicha taaptaap gochaa jirtu amala isaa maalummaa isaa maatii isaallee amma kaaftee maatii isaa maatii gad ta'uu qabu jechuudha jaalatu jibdus qoosaa sirriitti maal namatti jechuudha dhugaa sirrii jedha baay'ee keessan godhatanii warra ofirra taa'attanii kunoo isinitti maa jira amala namichaan beektanii maatii namichaan beektan jechuudha sin tasmalee nambarii yookiin waan hin qabdan jechuudha manni keessan maqaatti waamu hin beektan jiru maqaadha heerumtaniittu adiraashaan keessan hin beekamu maqaadha wal fuutaniittu maatiin keessan wal hin beekan yoo gudaachuun ifarra dabbaata ijoollee keessan gidduutti gubuu karaa irratti gatu amalan taanii guddisuu cabsitanii guddisuu adoolchitanii guddisuu sammuu daqee adooleenna kan biyyaaf ta'uun jiru kan baratee galma ga'uun jiru baqa እንደዚህ ነው ከናቢ ሙደና ሙጫ ከናራ ማለት ሲንበረታኒ ጋይላ ገሳቲ ይትያሐደኒ ይትካሮርፈተኒ ዋን ሆጀታን ቤተኒ ቶፍታ ሆጂ ሁማቹረት አመለ ወሊ ባቹረት ረኪነ ወሊ ቤኩረት አበ ወሊ ሆብሱረት ቢወተው ዳባደ ደምተኒ ሚዲያላን ጋይላ ዲገም ጋይላ ኩፈ ጋይላ harreedu ta'e fiddanii nuratti faarsina nuti wanti isin eegoon qabu kaleessa akkas ture ana akkasan ta'e kaleessa akkas ture ana akkasan ta'e ani mana ko bulchuu danda'a yoo dhabes yoo qabaates yoo qabaachuu baates itti yaaduu qabda jechuudha ahun okay እና amma video kanarraa video dabalataa fideedhaaf view miliyoona tokko sirraa barbaada subscribe share like gochuudhaan nu wadanii ማለት ነው ብዙ አለ ማይናገር እኔ ጋር ብዙ አለ ስለዛው ባች አጭር ቪዲዮ ላይክ ሼር አድርጉ ቪዲዮ ብራቲ ወለክ ደምና ዮ ኤርጋን ኮደስኝ ከሰተ ፍላላ ዮ መከሰተ ፍላሉ ዳባት አይ ዶንት ኬር ዋንት ነገርቹ ቀወጭ ከንከተ በሩ ሚዲያ አላሉራ ዮ ስፒሪት ቶለ ተሪንዴ ደብኝ ወይ ይችላል ከንኮስ በሩ ሚዲያ አላልቶ ሰብስክራይብ ወዳቲ ቱራስ ነጭ ኦኬ